السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني أكم نجرتني المان رموك قالبوني في قاريون إجل الدنيا رت رقمتني بقي نجاتني ربي ساعتي أما جتنتنا كيسا إسين جهتي إسنين جرا النجا كوتي الحمد لله قالت ربي إسن اللي أكن نجا قبضن أبدي كبا وري تموت بإفماتي تاتن هدو تكقلتو ما إسنين جرا ورجنا حارة رفتن كوتانا تدبلا ما ماتك يتاء سبسكرايب لايك شير كوشو هندقتنا ورماتك يتاتنا مو لايك يرو هندا إسنين جرا ولا جتبسنو أسمان جروان نفيتي إسن دبرسا حرقا وانتو انقبت ديدو فيلي وايم ميديا رت ديما جرو كانا وانتي أدو ميديا رت ديما ركوني جرين هنغمدا كجدو ليهن أبا مجتشولا akka kiyyatti akka mataa kiyyaatti gammachuu naaf hin gammachuu miti. Sababa isaallee maaliif gammachuu akka hin taane walumaa ilaalla jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti deemaa jiru Abiyyi maqalee tooyatee maqalee galee jedhamee oduun miidiyaa irratti deemaa jira. Oduu qabatamaan oduun argine hin qabatini nama burjaajessuu fi ilmaan Oromoo burjaajessuun baay'ee gaarii miti baay'ee dasnan jedhu ani nan gammachisiisullee sababni isaa wanti na gammachisiisuu diduufi haceen du'ee dhabnee haga hadhaa gumaan isaa osoo hin baane har'atti jirra. Jawwee Baqqalaa deebi'ee akkasuma ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hidhamanii mana hidhaatti gidirfamaa jiranii kun tumamaa kun du'aa haati hiyyeessaa boo'aa jiraataa jirti. Anaaf hiikaa yookaan miniingiin qabu jechuudha. Inni maqalee to'ate jechuun anaaf hiikaa hin qabu. Sababni isaa odoo ilmaan Oromoo gidirfamuu baattee hayyoonni teenya mana hidhaa jirtu mana hidhaatiin baatee Oromoo wajjin ta'ee Oromoo bira jiraate ta'e welcome maqalee to'achuun isaa na gammachisiise jechuudha. Kanaafuu gaafa maqalee to'ateetiin achi as deebi'e ilmaan Oromoo hoo qaraa dhumaa jirti. Booda isii hoo maal haa taatu warri abbichuun maqalee galee dhiira goota kennaa maalii kennaa jettaniitiin ijoollee burjaajessitan jechuudha. Nama burjaajessitan jechuudha. Maaliif waa tokko xiyyeeffadhaa laalaa dura ani galuun isaa hin dhibin laakiin ilmaan Oromoo maalirra jirti? Haati Oromoo maalirra jirti? Hayyoonni keenya eessa jiran? Maaf hin yaadanne akkamitti bakka tokkuma faanaa harka dubbii sobaa faanaa harka dhoofna maaliifi dhiiga hacee irra dhaabattaniitiin harka dhooftan jechuudha. Odoo Oromoon bilisoomte Oromoon nagaa taate haati Oromoo ilmaan irraa qooree manni Oromoo dukkaaniin irraa dhaabate harka dhawuniif Abiyyi gaafasan. Ammas wayyaanes duras diina kenna burus diina kenna naafxanyaan hadhas burus diina kenna jechuudha. Abiyyi naafxanyaa gammachisiisaara malee haadha Oromoo hin boochisaara jechuudha. Obboleettii Oromoo boochisaara. Kana waan ta'eef wanti abbichuu jettanii harka burjaajessitanii ka du'e hayyuu kenna maaf irraaffattanii hayyuu kenna ka mana hidhaa jiru maaf irraaffattanii akkamitti isinitti hin dhagahamne dhiinni ilmaan Oromoo isinitti dhagahamuu dhabaate abbichuu jettaniitiin miidiyaa kanarratti nama burjaajessitan jechuudha. Dubbii haqaa dubbadhaa abbaa feetan deeggaraa Abiyyiin deeggaraa hin deeggarinaa jechuu kiyyaa miti mirga isaati. Mirga keessan yookiin Oromoo cinaa dhaabbadhaa jechuun miti mirga keessan laakiin nama hin burjaajessinaa mataa miila nu wallaalchisattaniirtan jechuudha. Mataa miila wallaalleerra kam qabannee kam akka dhiisnu kamitti gorree kam akka dhiisnu wallaalutti jira. Gubata qabnaa garaan keenya gubaadha garaan keenya madaadha. Dirqama duuti mana kiyya seenuu qabaatti yookiin mana aalii kiyyaa seenuu qabaatti ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaareewwan odoo garaa ofiititti nyaatanii hin quufne odoo biddeena nyaatanii biddeena gimmaasha nyaatanii hin quufne saba ofiitiif jechuuf boru sabni kiyya haa bilisoomu jedhanii nafsee ofii irraa bahanii nafsee qaqqaalii kennan. Nuti hoo warri biyya ormaa jirru bishaan nagahaa dhunnee firaasha nagahaa irrafnee nyaata nagahaa sa'aatii nyaanne yooma miidiyaa kanarra baaneetiin kaan wanuma ta'e qabanneetiin harka dhoofnu ani hin beeku wallahi. Maaliif
Bilxiginnaan dhugaa dubbachuu tooftaa baasaa nuttiin as baati. Torbee darbe waa'ee Saamiyaa Saaliitii fi waa'ee Abdulshakkur as baasanii isarraa hanga tokko hanga harka dhooftan irraa harka dhooftan jechuudha. Isa kaanaaf hiddani. Amma immoo Maqalee to'adhe jedheetiin achi as bahee Finfinnee taa'ee yookiin Bishooftuu taa'ee achi as bahee Maqalee to'adhe jedhee isinitti hima miidiyaa boqqolloo miidiyaa kijibaatiin jechuudha. Isaan as bahee to'adhe jedhee isin hima. Isinillee hoo du'aa keenya dagattanii hidhamee mana hidhaa jiru hayyuu keenya dagattanii abbichuun Maqalee to'ate Maqalee to'ate. To'atus to'achuu baatus faayidaa ilmaan Oromootiin hin qabu jechuudha. Maaliif gaafa inni achi as garagalee ilmaan Oromoo fixaa lafarraa fixaa garbummaa irraan garbummaa tanan caalletu nutti dhufaara jechuudha. Yoo nu cadhifneetuma waanuma nuuf as baasaniitiin jedhan ashandaa godhanneetiin irra deemnu jechuudha. Ilmaan Oromoo qaqqaaleewwaniif gaggaareewwan tiyya. Warri miidiyaa irratti baatanii nama burjaajessan nama hin burjaajessinaa oduu qabatama qabaa namaan gahaa isa namatti fidaa. Namnis yoo isinirraa gammade. Namni gammade hedduun jiraachuu danda'an garuu gama kiyyaan gammachuun qabu. Maaliif sababni isaa hin gammadu? Maaltu na gammachisiisa? Haadha tiyya haadha Oromootitu boocha dhiise. Hayyuu kenna hayyuu Oromootiin mana hidhaatii bahee. Obboleeyyan teenya du'atirraa dhaabate duuti obboleeyyan teenyarraa hin dhaabanne jechuudha. Waan kun hundi nurraa hin dhaabatiniif waan na gammachisiise ani harka dha'u hin qabu jechuudha. Nama tokko namummaa isaa jibbuu odoo hin taane tarsiimoo inni ittiin deemu jibbuudha. Ani jibbasa Abiyyi yookiin naan qabaadhe osoo hin taane ani siyaasa kamiyyuu paartii kamirraayyuu bilisa jechuudha. Ani Oromoodha. Dhugaa jirtu dubbadha malee waan dhugaa hin jirre hin dubbadhu jechuudha. Sila kana ta'ee fi oduu kijibaa fidanii nu burjaajessinaa hayyoota keenya dagataarraa du'aan keenya ka du'eetiin jedhe dagataarraa isaan ashandaan as baasaa yeroo hunda ashandaa homaa kaanumaa kaan akka nu wal dagannuu fi akka nu wal tokkummaan keenya addaan bittinnaa'u taasisaara jechuudha. Ashandaa bilxiginnaan qabattee isinii as baatu hin afarsinaa hafasanii dhugaa gootanii oo'iftanii miidiyaa irratti as baaftaniitiin nutti hin himinaa. Nagaa qabullee nagaa hin dhoogginaa jechuudha. Isin yoo ofii keessanii warra nagaa hin qabne wajjin nagaa dhabuu barbaadan ka nagaa qabu ka onneen madaa qabdu ka onneen gubaa qabdu irraan gubaa keenya irratti kilooroksii hin naqinaa jechuudha. Kilooroksii yookiin barakiinaa nurratti hin naqinaa jechuudha. Madaa hedduu qabna madaan teenya hin fayyine hayyuu keenya mana hidhaa jira hayyuu keenya du'ee gumaan isaa hin baane. Haadhateen haadha hiyyeessaatiif booyaara. Hiyyeessa meeqatu algaa irra ciisaara. Ka sibii mara shawaniin xiyyiitiin miilatti caccakukuttee fi kan xiyyiitiin garaa keessa jirtu dudda keessa jirtu meeqa kamtu ciiseetiin haati waliin rakkataadde. Isa raamaa fi hin dubbanne. Haga inni Maqalee galee baga tooyatee wama waggaa 27 nu nyaatte wayyaanee nu nyaatteetti. Nu nyaattee nurraa galteerti amma. Nurraa galteemi. Amma kan nutti jiru hoo'een naafxanyaa bilxiginnaatitu nutti jira jechuudha. Odoo kun nutti jiru odoo hayyuun keenya mana hidhaa jiru odoo obboleeyyan teenya dhumatteetiin lafa jirtu lafeen isaaniitu iyyuu nu dhiisu jechuudha. Yoo nu as teennee as gubbaa kanarratti harka dhoofnu nyaataa dhiqataa jechuudha. Kanaafuu waan qabataman qabu nutti as ba'a malee waan qabataman qabne nutti as baasaniitiin dubbii kijibaatiin nu burjajjessinaa. Goma hiikkaa nu qabu haga Oromoon bilisa taatutti Oromoon bilisoomte Oromiyaan bilisoomtutti Abiyyi Maqalee to'atee to'achuu baate lachuu diina keenya naafxanyaan diina keenya wayyaaneen diina keenya harma nurraa muran harka nurraa muran inni ammoo tana caalaa nafsiyaa teenyaayyuu balleessuuf deema aadaa keenya balleessuuf deema amantii teenya balleessuuf deema amantiin teenya takka haa taatu aadaan takka haa taatu afaan tokko haa ta'u jechuuf deema. Sirna mililikii nurratti as deebisuuf deemaara. Sirna mililikii nurratti faarsaartanii bar. Harma muraa aayyoleetiif abbolee sanatti as deebisaartanii bar. Yaalmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaariiwwan idil addunyaa irratti jirtan ufaa barru ufaa beennu waan qabatamaan tokko as qabaatiin.